Toleka harrammoo barnooti waliin ilaallu mata dureen keenya birsaga kan jedhudha. Afaan Oromoo keessatti birsagni maali kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Birsagni walta'iinsa dubbifamaa fi dubbachiiftuuti. Walta'iinsa dubbifamaa fi dubbachiiftuu yookiin immoo dubbachiiftuu qofaan ijaaramuun sagalee hafuura tokkoon dubbifamuudha. Hafuura tokkoon dubbifamaaf dubbachiiftuun walitti ijaaramanii hafuura tokko yeroo dubbifaman kan uumamu suni afaan Oromoo keessatti maal jedhamee waamama? Birsaga jedhamee waamamaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama kan jedhu birsaga lama qaba. Birsaga lama qaba. Isaanis naa fi maa. Naa fi maa nama asirratti akkuma argaa jirru birsaga jechuun qooddama sagaleeti. Yeroo hafuurri tokkoon waamnu nama jennee yeroo waamnu kana hafuura tokko naa, hafuura lammaffaa maa, nama kan jedhu kuni birsagaa jechuudha. Inni lammaffaa birsaga lama kan qabu eega kana ta'e kan birsaga tokko qabu moo shan kan jedhu birsaguma tokko qaba. Jecha tokko birsaga tokko qaba jechuudha. Birsaga sadi kan qabu sin jira. Fakkeenyaaf kitaaba walitti maal jedha? Kitaaba. Kitaaba kan jedhu kuni birsaga sadi qabaa jechuudha. Birsaga sadi qaba. Birsagni walumaa galatti qooddama sagalee afaan keessaa bahu jechuudha. Qooddama sagalee afaan keessaa bahu kan dubbifamaaf dubbachiiftuu irraa ijaaramee jechuudha. Birsagi egaa afaan Oromoo keessatti qaamolee adda addaa qaba. Qaamolee adda addaa qaba. Isaanis tokko tokkoon yoo laalle inni jalqabaa ka'umsaa fi giddugaleessa. Mee dursinee ka'umsa haa laallu. Ka'umsa asitti yoo laallu ka'umsa jechuun dubbifamaa jalqabaa birsaga irratti argamudha. Jalqaba dubbifama argamu sun maal jedhamee waamama? Ka'umsa birsagaa jedhamee waamamaa jechuudha. Jecha tokko keessatti ka'umsa kan jennu birsaga keessatti ka'umsa kan jennu jalqaba irratti qubee dubbifamaa dhufuudha. Asitti yoo laallu qubee dubbifamaa dhufu muka kan jedhu kana keessa qubeen dubbifamaa jalqabaa eenyudha? Maadha. Kanaaf maan maalidha? Ka'umsa birsagichaa jedhamee yaamamaa jechuudha. Ka'umsa birsagichaa jedhamee yaamama. Inni lammaffaa utubaadha. Utubaa. Birsaga keessatti inni lammaffaa utubaadha. Utubaa qabaa jechuudha birsagni. Dubbachiiftuun birsaga keessatti argamu kamiyyuu utubaa jedhama. Dubbachiiftuun kamuu birsaga san keessatti yeroo qoqqoonnee ilaallu dubbachiiftuun achi keessatti argamtu egaa utubaa jedhamtee yaamamtii jechuudha. Utubaa jedhamtee yaamamtii jechuudha. As fakkeenya yeroo laallu iddoo kanarratti isin mul'ata. Fakkeenya kutaa kan jedhu yookiin immoo kute kan jedhu yoo laallu kute birsaga meeqa qaba? Birsaga lama qaba. Birsaga lama. Kuu fi te birsaga lama. Kana keessatti uudhaa fi een dubbachiiftuudha. Uu fi een maalidha? Dubbachiiftuudha. Dubbachiiftuu waan ta'eef utubaa jedhamee waamamaa jechuudha. Birsaga kana keessatti uu fi een dubbachiiftuu waan ta'eef utubaa jedhama. Kanaaf yeroo hundaa yeroo qormaata irrattis deebistan jechuudha. Utubaan birsaga kanaa kami yoo jedhe dubbachiiftuun birsaga san keessatti argamtu kamuu utubaa birsaga saniitii jechuudha. Sadaffaan cufaadha.
birsaga keessatti kan argamu qaamolee birsagaa keessaa inni sadaffaan cufaadha. Cufaan kaa sagalee dhuma birsagaa irratti argamudha. Cufaan maalidha? Sagalee dhuma birsagaa irratti argamuu jechuudha. Fakkeenya yoo ilaallu loon yoo jenne dhuma kanarratti kan argame sagalee maalidha? Loon enne na waan jenneef naan cuftuu birsagichaati jechuudha. Naan cuftuu birsagichaati. Walumaa galatti barnoota keenya har'aa keessatti birsagni qoodama sagalee yookiin hafuura tokkoon kan waamamu dubbifamaaf dubbachiiftuu jechuu hoggaa ta'u qaamolee sadi kan of keessaa qabudha. Qaamolee sadi kan of keessaa qabudha birsagni. Tokkoffaa ka'umsa jechuun akkuma ilaalle dubbifamaa jalqaba irratti barreeffame suni ka'umsa jedhamee yaamama. Utubduu kan jennuun lammaffaa. Utubduu kan jennuun yookiin utubaa kan jennuun dubbachiiftuu kamiyyuu birsaga sana keessatti argamtu. Dubbachiiftuu kamiyyuu birsaga san keessatti argamtu maal jedhama? Utubduu jedhama jenneerra. Inni sadaffaa cufaadha. Cufaa kan ilaalle immoo cufaa jechuun dhuma irratti birsaga kana kan goolabe kan cufee cuftuu jedhamee waamama yookiin immoo cufaa jedhamee waamama jechuudha. Fakkeenyaa fi loon jennee kan ittiin xummurre sagaleen ittiin xummurre naadha. Loon waan jenneef naan maalidha qubeennaa cufaa birsaga sanii jedhamee yaamamaa jechuudha. Walumaa galatti barnoota keenya har'aa mata duree birsaga jedhuun kana fakkaataa bifa kanaan gabaabsee isinii dhiyeessaa jechuudha. Yeroo hundaa nu daawwadhaa. Inni dhumaa kan waliin ilaallu seera qaba birsagni. Birsagni maal qaba? Seera qaba. Seeronni birsagaa kunneen kaa inni tokkoffaa dubbifamaa qofaan birsagni hin uumamu. Dubbifamaa qofaan birsagni uumamuu hin danda'u. Inni lammaffaa ka'umsi birsagaa dubbifamaadha. Yeroo hunda yoo ilaallu birsaga yeroo barreessinu sagalee yeroo barreessinu dubbifamaadhaan eeggallaa jechuudha. Kabbiraa utubaan birsagaa dubbachiiftuu ta'uusaa ilaalleerra seera kuni. Utubaan birsagaa immoo dubbachiiftuu ta'uudha. Birsagni jalqabaa fi dhumarratti hin butamu. Birsagni dubbachiiftuu malee ijaaramuu hin danda'u. Kan biraa birsaga kan jennuun yookiin sagalee kan jennuun qooqa afaan keenya irraa bahu kuni birsagni kuni kan uumamu dubbachiiftuudhaan ala uumamuu hin danda'u jechuudha. Mee maalan jedhee birsagni dubbachiiftuudhaan ala uumamuu hin danda'u afaan Oromoo keessatti. Inni biraa birsagni dubbachiiftuu qofaan yookiin immoo walta'iinsa dubbifamaa fi dubbachiifturraa ijaarama. Birsagni dubbachiiftuu qofa yookiin immoo walta'iinsa dubbifamaa fi dubbachiiftuun ijaarama jechuun dubbifamaaf dubbachiiftuun waliin yoo ta'e malee birsaga uumuu hin dandeenyu yookiin immoo sagalee uumuu hin dandeenyu jechuudha. Barnoota kana keessatti mata duree kana keessaa waa'een birsagaa afaan Oromoo keessatti kanaan booda haga ta'e sinitti hin ulfaatu kan jedhuun bifa kanaan asirraa barreeffama kanarraa ibsa isinii godhaa tureera. Inni duraa birsagni maal akka ta'e ilaalleerraa. Qoodamoota birsagaa yookiin kutaalee birsagaa bakka saditti qoonnee ilaalleerraa. Ka'umsa qabaachuu, utubduu qabaachuu, cufaa qabaachuu isaa ilaalleerra. Seerota birsagaa ilaalleerraa. Waliigalatti birsagni kana fakkaataa barnoota biraadhaanis walitti deebina. Barnoota kanarraa waan barattan yaada qabdan koomentii akka nuuf kennitan yaada asiin akka nuuf kennitan yookiin immoo kalaa teelegiraamaa barnoota afaan Oromoo kan jedhuun dhaamsa keessan yookiin yaada qabdan nuuf kennuu ni dandeessu. Kana fakkaata barnootni keenya har'aa. Yoo gaaffii barnoota biraas qabaattan akka isinii dhiyaatu yoo barbaaddan karaa kanaan nu kaa'uu dandeessu. Dhumarratti gaaffii tokko isin gaafadha. Gaaffii kanas koomentii jalatti nu deebistuu jechuudha. Yookiin karaa teelegiraamaan deebii nu laachuu ni dandeessu. Gaaffiin inni jalqabaa birsagni maali?
birsaqni maali? lama qaamoleen birsagaa bakka meeqatti qoodama? qaamoleen birsagaa bakka meeqatti qoodama? sadii seerota birsagaa keessaa sadii barreessi. seerota birsagaa keessaa sadii barreessi kan jedhudha. warroonni barnoota keenya haga dhumaatti dhaggeeffattan gaaffilee sadan kana deebisuudhaan akka nu faana jirtan nu beeksisuu ni dandeessu. barnoota biraadhaafis yaada yoo qabaattan karaa kanaan koomentiidhaanis ta'uu danda'a, karaa teelegiraamaa nuuf kennuu dandeessu. barnoota har'aatiin kanumaan xumurraa. barnoota itti aanu aga wal arginutti nagaan turaa. dhaloota boruu daawwadhaa mana barumsa Gilooriyes irraa.